waggaa 12 booda barumsarraa haa babbaratu foota manatti abbaan hoo to'ate bareeda haa ijoollee moobaala kana waliin وعليكم السلام أصلي وعليكم السلام بقى جراتنا شيكا روبي لا بيتيا أيونا ما بيك أنا ما بقى جرات تنسين الله إن شاء الله والله ويزني راجناني أني زني سنو زني قدا كواسلي كنا أكو مجال دولة أكو بجولة أدو تزنا إن كل فيدا أنا بدي أصير على ذلك ويكون نجد عجائب ما ورا بو أصير عليك كيف تدري أوقات يومها أنا أول مرة أرى أرجع جراي wadanya cuca ana woni na magara na majato ma tujir wada mal zidere wada ma na sai ta duga dimma wuri yoli ne sheka me sirina daga fadda kalesa kesa si dubbise be mise jalle si barrese na de bifte bilbila les na argite dimma waye raya wulin hasufna ne waye na madum fatimiti وأنا متى هندا هجنا راجع نمكينا كنا نرسمل ولين كننا ما وان كان نرى فرد سينجده بيلما سيرجع زومي إرجع كيسا والكنا منه مالي نديد مالي سينوديد بيلما كليسا تيم راجع دي منا هنداتي البابنة دبنة كنا إساف مالوجونا أكما شيكا روبي السلام عليكم جيران السلام عليكم جيران السلام عليكم وعليكم السلام akkasi dubbii kaafnee namoota muraasaan keessaan waan kanan sirreessana keessaan akkaawuntii akka isaan malutti akka namni hundi itti walii galutti haasaa hunda goonee naannoo hundarraa nama buufnee nama nu barbaachisa jennu hunda keessa buufannee waan kana sirreeffanna jennee walii jennee haasofnee beella marranna meeggannee sheeriyaad faas namoonni hedduutu jiranii namoota sila argachuuf yaalii gooneef namoota nu barbaachisan jenallee itti darra jennee keessaa isin dubbifne jennee namoonni hunduu hafanii akka waan namni dhuunfaatitti waa fayyadamuudhaaf jiran Oromoon tun wal cabsuuf wal duudhu Dr. Bilal waan kana cufadhu jedhu maammee wayii siin jedhe nu maashaallah jennee jirra maashaallah jennee jirra akkasuma video so cufatte maashaallah jennee jirra amma Dr. Bilal inboxi tokkofa inboxi ke arge la cosa na ergite kodi na dhufu dinnan si erge isa motu hinamte jette ani imma ustaadha miti imma nama dhuunfaa namni beene irraayyuu nama hafuu miti jechuun jesti dagatu mala sani mootu I think bilbilli ke Awurooppaa kanatti fakkaate yoo xiqqaate diraamuma kudhan itti baafta guuttee na daawwattee na yaadachiisuun sirra ture waadaa nyaachuu namni waan tokko qofa yaadu sa'aatii itti qaxarata yoon beekin nama fakkeenna fi Oma namni asli itti zanni badu kanaaf jecha ijoolleen geemii taphanne jettu viidiyoo hojjechuu fi dhiisee gasira galuu dhiisee yoo qabaadhe ilillima namni yoo kaannaa kennu walii guuree deebisee kennuu fi dhiisanitti araba jaraan bahu. So kun waadaa nyaachuun jedhamu naanda'u wallee naa barreessitee si deebisee hin agarreen bilbila. Kamisa nuti qamaanaa jummaa irra nama kalee jummaadhaa kaleessa galgala rafee guyyaa guutuu rafaa olee amma hirribaa kan. Hangisee firii jiraadhe. Takka galtii namaatirra takka koomentii mafaa nama jala dhufa yookiin laayivii baneetuma taa'ee haasa'aa jiru jechuudha. Filas biyya bakkaa jira waan ta'eef hojii jiru. Asli Oromoon asli wanti xiqqoo wal jaalallatu wanti xiqqoodha. Qoya. Wanoo miti amma bakka isin naan bilbilinitti ifin laayivii wayiituu bananii aslii fida afaan lama namni jennaan. Namni yookiin sheer natti godhee yoo dadhabe natti daawwalte ani ijoolleen lakkoofsa kiyya namni hin qabne hin jiru. Sigalee kanaafi ani obboleessa kiyya wanni quba irraa qabu hin jiru. Gara keetiin yoo dogoggoraan zanni natti bade ani gara kee afoo hin haadhillaahi ani wanni argellee hin jiru naan daawwalle
asla waan gruppii zuumii jedhan kana zuumii kana hin qabulle waan akka gruppii minamina kana seenellee ilaalu jirti jammaranii ani yoo namni na dawwale na akkana ta'a akkana beellama qabna nu biratti argame naan jedhe bakka sanatti argama kasanirraa fi abbammaan fedhe gruppii dhaqee achi keessa sagalee namaa gilee dhaggeeffadhu iyyuu biizii natti ta'a mataan na cinqamaan sagalee namaa namni dhuunfattuu naa barreesse abba manatii battu na argatan yoo natti dawwalan qofa kan silkiyyuu gilee natti dawwalan yeroo hedduu nama maqaa see godherraa kaasan waan akkasiiti karantaanitti jannii baddanii nama ofii edatanii nama ofii jaalatanii waa edatanii bilbilanillee si bilbilee sittillee bilbilee jechuun waasaappiin kan qilleessa nama ofumaa waan jaalatan yoo badeellee siin jedhu kana malee waan nan balleessiten wayii jiru. Doktor Bilaal namni nama jaalatu komataa dhugaadhaa wal komatuun dhugaadhaa kan karuma keessaatiin wal gaafatanii haa ta'u ammoo asli amaanaan birrii bichaa miti amaanaan waa hedduu haasa'uun illee amaanaadha. Namni birrii bichaa amaanaa si'a amaanaan haasa'uun illee amaanaadha haa ta'u hajaa xiqqaa fi guddaallee namaa guutuun eega rabbiin nama mul'isee asirratti nama ol baase anamma akka kiyyatti ammoo nama gaafii gaafataa jiru yooman qursiin na jala kaayamee wayii rabbiin na komataa jechuu dhiisee yoo keessaa bahe osoo namni gaafiif as taa'u jechuun xiqqoo natti dhagahama. Haa ta'u ammoo tiniin nama walirraallee rajaa bahu rabbiin nu haa godhu tun keessumaa wal gaafattanii haa ta'u namni akka aslii namni beekamoon kunniin waa dagata dhugaadha nama hedduu itti dawwala. Hatta nama fakkeenyaaf amma akka kootitti wallaahi gaafan kolfaa fi miti akkam fincaan na qabee fincaayoo jedhu jedduu namni na dawwalee dagadha fincaanuma sanu si galee namni waa dagata kama ufiitu jechuudha kama ufiitu mee namni fincaan ufiin dagata kama ufiituun dagata jechuudha namni gurguraan nama haasa'e si galee akkas inshaallah walumarra laalinaa walumarra walirra dubbii dhugaa ta'e namni wayii kaleenaa bilbila hiriyyama kenna biyyuma farajii kana as jala jira amma inni beekaa naa barreessee dhufee lakkoofsa naa erge ani koodiin beekee kiyya ergeef yooma san naa dawwalee namumaan gargaarsa gaafataa fi ture maallaqa erguufiif lakkoofsa dhabe onnoo qofa qaba akkaawuntii qaba. Tole jedhanii dagadheera fi amma reefu inni joohin godhu amma as jala dhageeffatu jira maqaa dha'uun barbaadu hin saalfadhee jechuudha. Hin ergineef ilaa ammaa jechuudha. Bar maallaqa erguufiif ana gargaarsa gaafate akkaawuntii nama sanii fudhatee lakkoofsa gaafatan. Ani lakkoofsa isaanii qabu jaarsa kalee dhukkubsatu kana si galee. Reef gisee allaa ibseeru gisee inni asiin joohin ol godhu hin saalfadhe waan akkasii fa'aa jira sinii galee. Kanaaf sagantaa amma gisee namni qabi jedhu nuu qabi sagantaa dhimma wayiirre matarraa godhatee gisee dhufee namni asirra achitti argamne maa yoo taane yoo laayifirra jiraate sheer godhaaf daawwatteen namni sheer godhu bira tare dawwala. Natti dawwalan ijoolleen naa dawwalan baay'ee jira noo maatan. Saanii miti yoo jette mootu dawwalu. Natti bilbila telegiraamiin jira waasaappiin jira meseenjariin jira yoo mallayni garaa isin nyaatellee. Kaasanirra hafe asli maa dhumuun itti asli akkuma keessan asli qaba gabbaa'ee kubbaalaa akkas godha. Sheekaroo bee akkana nu godha akkana godha bee asli raayyaa dheengadda namni gaafa ummata booranaa wanni waan kanallee kaafnee fi gaafa ummata booranaatii fi waa fe'ee deemuu yookaan immoo gargaarsa fuudhanii deemanii namni wayii bilbilee biyya alaarraa Kanaada marraa bilbilee waa jedheen maal jedhaanii bizinesa bareeda hojjechuu jirta waan gaarii hojjechuu jirta isaan ammoo adaraa san baadhatanii kiisa ofiitiin mallaqa baasanii deeman sheekaroo ba'oonni garaa nama nyaatu jechuudha. Kanarraa kan ka'e maali jenne nu Oromoon ni jirra udu Oromoon jirru kennaa isaa malu sheekota kenna wallahi anam objajuuf hin jenne sheekaroo bee gaafa dhimmi kun ka'u namni harka jalqabarra waan kana waa buusuu jalqabe ana hagana buuse jedhee of dhaaduufi miti hanga jiru biyya Awurooppaa keessa jira alhamdulillah kanuu wanni jechuu barbaade maali nama ofii bira yoo hin dhaabanne taate nama keenya ka alaa namni cabsu ka alaa waa akkanaa godha jedhee isaa hirriba malee bulanii makiinaa meeqatu jira makiinaa gama lakkoofsa akka lama hin taane meeshaa gamtu badaa nama gaarii jira nama hama jira kana hunda eeganii benzinatu jira nyaata jira alga jira kana hunda eeganii jara cinqiidha achi gaan waan san waan hin taane jedhaniin tanarraa jennaan maali
raayyaan qabsoo keessatti nama qabsoo irratti miidhama qabu keessatti dabarsee dhufeeru. Oromoo bira bakka naannoo 11 keessaa nama hin hanqanne raayyaan kan nama hundaati. Kanaaf mee raayyaadhaaf waan tokko goonaa kennaa isa sheekota maannu warra sheekaa kanneen nu abbaa qabeenyaa godhuu hin dandeenyu Finfinnee biyya isaa irratti ijaaruu hin dandeenyu kan jedhu maaliif kennaan tokko isaaf kennu taate raayyaan rakkoo qaba jechuutti hin jiru kennaa isaaf malu Oromoon kennuufii qaba jennee haasofne jedhee namni kaasne mana sheekka maaliitti kaasne itti kaasee itti dubbadhee achirraa eegalee wanni kun akkana kan jedhu deemnee aga sheriyaadii fabira asli ni beeka isaan fabira haga geenne walqunnamuudhaaf yaalii goone so wanni an jechuu barbaadu maal amma woo namni beellama isa irratti hedduu garaa nama nyaata an namni illee ofishaalii namni illee baay'een waliin beenuu isin dhageeffadhaa si hordofaa afaan deema malee sooshaal miidiyaa waan biraa fayyadama malee tiktookii kana baay'ee seenee nama fayyadamu miti haa ta'u ammoo maal jechuu barbaade mee amma raayyaan haqa nurraa qaba kampuuna isaaf malu dhaabna kiisa isaatiin mallaqa galchuu hin deemnu bira dhaabbannee asli muubeen si bira jira maakiin si bira jirti atasiin jirta namoota hedduu naannoo keessana sheeriyaar si bira jiranii namoota hedduu hin soonnaa waan jiruufi tokkoffaa mee gaafii irratti raayyaan haqa nurraa qaba jala deemtuu fi kijibduu waa maqaa nama balleessu kanarraallee gadi dhaabnee waa godhuudhaafi hin gargaarra jenna waan kana asli itti gaafatamummaa nurraa fudhattee sheek Nroobellee ni jira biyyarraanillee nama akka nu barbaachisu nu gargaaruu danda'anii onlaayinii ta'anii akkanatti waa hojjechuu danda'anii akkaataa itti hojjetamuu naannoo 11 irraa nama qopheessanii ni jiranii ofishaalii dubbisee ture Ahmaddiin Jabaliifaa jiranii ani waan haasa'uu fi miti an nama waa'ee qabsoo sagaleen kennaa dhagamtu keessatti pitishiina taa'ee waliin mallatteessi Finfinnee keessa jechuudha achi keessa baqannee baan Taalib Riyaadallaa Sheekh Abdurrahmaaniin fa'a waliin turre rakkoowwan jechuun waa baasa'uuf fedheetii eenyummaa kee ibsuu fi miduun taane waa hedduutu jira ani waan kana of ibsuu fi miti asiliif Sheek Roobee waan kana narraa fuudhaati bakka ittiin maltuu fi akka ittiin maltu godhaati sheen haa gargaaru ani faallaa haasawa faallaa wayii kee qaba ifama noo folchaa dhugaadha raayyaanii akka nama tokkotti ifaajee qabaa ifaajee diin